السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفوني كبجمتو تدعوتو عشان نكدرتو إجا كبجمتو تدعوتو تكينا اللي أكمل أرجعت جرتن كنا باي وادي جنما هوتو في وان باي نمراج في فيديو باي تسنا مجرو في مشالي باي تسنا مجرو كبني رفني رفني رامري إجا كبجمتو تدعوتو تكينا أرجع جارا كنا يوتي كاتي مشانا ما أفريقيا كبني رفني مشانا ما أفريقيا هاتو تجارو dhugaadhu bakki yoo taate meeshaa naannoo tokko jechuun hin danda'amu. Midire? Egaa warra nagaa waan xiqqootu gahaa akkuma jedhan sani meeshaan kun yoo xiqqaate naannoo tokko jechuun qabalee tokko guutuuf ni gahaa jenneetiin yaadna maaliif dhugaadhu bachuuf baay'ee meeshaa baay'eedha. Haa ta'uti garuu waan adda isa godhu keessaa nama tokkotu sagalee takkaan meeshaa kan hundi ajaja jechuudha. Isinillee mee sagalee takkaan namni kun meeshaa nama afurii haala kamiin ajaje ka jedhu mootu ibsa gahaa keessatti isinii boona jechuudha. Isin haga dhumaatti nu wajjin turuun affeerraa kenna jechuudha. Warroonni chaanaalii keenya kana faraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii keenyatti kottaa warroonni maamila keenya taatan immoo hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jira. Ammaan meeshaan kun tokkoon hundi isaatu bakkuma tokkotti makiinaa tokko yoo danda'amaa ta'e ifeesara makiinaa shanxarajiin yookiin immoo dheerin isaa duubatti dheeratu kana Obama moo ifeesara jedhama. Ifeesara jedhama garuu waan hin bitiniif waan kan qabdu kana baay'ee ibsa bitiritti godhuun hin taatu jechuudha. Kanaaf yoo rabbi jedhe inshallah tanaa ulillee waliin hin geenye jechuudha. Isaan fi'uudhaaf amma qophoofneerra. Kanaaf akkamitti haga dhumaatti viidiyoo isaa kana gatiin tokko meeshaalee kana isin beeksifna jechuudha. Ashan immoo akkamitti akka xalabame mi'ootanallee ani baay'ee osoo asumaan gara kee hin dabarre galateeffachuu barbaada jechuudha. Egaa ishillee na dhaggeeffataa jirti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa maqaa chaanaalii Ashaan Kadir tuuf jedhuun mi'oo tana maqaan isii Boontuu jedhamti. Boontuun ijoollee nama afur bakka bu'uudhaan Baaleen bakka bu'uudhaan akkuma san immoo Arsii Bahaa Arsii Roobee bakka bu'uudhaan Baalee Roobee bakka bu'uudhaan bakka namaanitu xalabde jechuudha. Nama cimaa akkanaa kana yoomillee wal cimsanii wajjin guddatuun isilleen immoo sadarkaa guddaa akka geettu isiif hawwee jira. Guddaa galatoomi isin jedha mashkura. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma gadhiisin jedhee boontuu meeshaa kana meeshaan isin filfiitiin mul'atan miti gara nama majlisa jira meeshaa kana raafii as duubatti jira kana hunda boontuu ajajee boontuun sillee guddaa galateeffannaa guddaa galatoomsin jenna maaliif jettanii namni haala kanaan gabaa namaa fideechuu waan xiqqaa miti yeroo ammaa kanatti kana bichaa miti kana malees meeshaan kana arsii deemutu jira jechuudha daawwattoota keenyaa ganaa hojjetame xumuramee gara arsii deemu jira asiin duramee kana bichaa osoo hin taane meeshaa hedduu dhufa ajajee kan gara Baalee kan gara arsii tiyaa jettee jechuudha maamiloota ijoollee ol beektu hunda waliin qabdee gara keenya fidee arti guddaa si galateeffannaa onni irraas jaalannas kabajna rabbiin bakka guddaan si haa ga'u nama galallee jabuudha gara rabbiin haa taasisu hin jenna hayyee amma kallattiiwwan gara meeshaa adda baafna. Egaa silaa baay'ee haasofne gaariidha akkuma jette kana si galateeffanna kabaja guddaa si qabna ammaan immoo dhugaa dubbachuuf taa'ee makiinaallee dhaabatee jira namni hedduu nu eega jechuudha. Kanaaf haga dhumatti viidiyoo keenyatti nu wajjin turaan affeerraa koote asumaan. Gara meeshaa. Hayyee daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana amma osoo yeroo daa'imniin namoota biyyaa ilaalaa jiru viidiyoo eegallee jechuudha keenna akkuma argitan kana meeshaaleen kun akkuma hundi kan tokkoon gabaabsee jira inni kun kaboolti jechuudha duraamni kun asitti muka yoo tujiitti algaatti bira ga'e kun kaboolti jedhee sababni isaallee kan meeshaa warra kaanii hin beeku waan ta'eef maqaa isaanii irraan godhee boontu qabu asitti akkuma argitan kana duraamni kun iddoo uffata dachaasanii keessa naqatanii jechuudha. Tajaajila inni beekan dibaaba Somaaliyaa qaba gadi ijoollee isin haaraan jechuudha. Iddoon kun immoo iddoo uffata naqatanidha. Asitti immoo akkuma argitan kana masaaba tokko qaba jechuudha. Inni kun akka yoo argitan akkanatti masaabaadha. Garuu immoo jalaan akkatti baasee namni beeku jechuudha as jala waan feetan godhuu dandeettanii jechuudha. Akkuma argitan kana kun keessaa bayaa kiisidha. Isa kana baastee waan feete keette kanarraa yoo deebiste masaabaadha jedhama malee as keessa waan jira jedhamee hin yaadamu akkuma argitan kana kiisii mistiraa qaba jechuudha walumaa galatti uffata kan nu jalaan asitti immoo iyyuu iddoo uffata dachaasanii keessa naqatanidha fooliin gonumatti inni jiru akkuma argitan kana kan jira as jira ni beekte jechuudha keessaa biyyee akka jiru keessan kan agarsiisu malee hayyee beekamne duraa immoo boondiin kan fakkaatu CNC yookaan immoo aluminium isaa keessatti daa'imni isaa garaagarummaa qaba. Kun akkuma argitan kana asitti iddoo uffata dachaasanii
قول لي مكبا نكبا كبون جدا أسيتم أسمار بتنكر إدو فاني فتنجة جورا جلاني مو إدو كومبرتي فون تتدد هاي تنقبرا نكبر جالو تجسمي بجرا أسيت لك مار بتنكر بنون تكو دريسين كده ni ulfaataman ta'ee fi iddoo uffata dachaasanii keessa naqatan jechuudha. Yoo as geessan mallee shaboontu biraa keessa hin jira. Inni kun dressingii kaboontu jechuudha. Itti kennu kana fakkaata. Dolaa bisiilee kalarii isaa tokko jechuudha. Kunu slaayidarii yookaan shaasariidhaan haala kanaan hojjetamee fi jira. Jummaa qaban golbaa bal'aa qaba. Gatiin dressingii kana akka tokko isin time koomdaasii gara waan ta'e 32 yeroo ammaa kanatti. Asii immoo algaa hiriyaa boonti jechuudha. Kun algaa warqeen kan masaafota sadii qaba akkuma isin baratanii. Asirratti immoo iddoo gosoota adda addaa keessa naqatan qaba jechuudha. Asirratti immoo taaksii adda addaa hojjetamu. Yeroo baay'ee bukaan hojjenna. Boontuun garuu argamu ajajni hundaayyuu taaksiidhaan godhattee haala kana taaksiidhaan hojjetamee jira. Karaa asiin sallee kan hedduu bareedaadha. Wantoonni isaa keessa ispoonjiin galee haala kana hojjetamee jira. Wantoonni masaatiidha. Akkasitti immoo akkuma argitan kana ifaan eeguma hojjetama. Ampuulii akkana bareedamu. Achiifa. Jara sirraa ifaa biyya jechuudha. Abdu abras cabla. Mak. Ayah keluar dari kantor mana? Alga sekitar soket okor jalan deh itu juga sekitar. Alga mana? Sekitar aku di kantor saya ada kayak gitu ada juga. Kalau ada jalan dia ada itu dressing gitu dilakukan kalau kita ketemu ada desain itu kita bisa asurat barang rumah kalau sudah kalau dari bangun dulu. Desain bisa fakkat atau kalau bisa gara-gara ini kuni alga bontu dari siapa tuh bikin pun desain bisa gara-gara atau mereka bisa juga itu pas bisa itu berarti jatuhnya bicara karena alga berarti mulai alga bontu kemudian satu ama masalah tidak itu berarti hojjetamee fi ragaa tiraakni ragaalee gaafa afaan ragalee kana caala immoo akka bareedu beekamaadha jechuudha. Asitti illee kun boksii qaba. Jalaan deemtuu gahala bisa abang bisa selalu tuh gimana? Pokoknya jualan kan bisa tuh kita darah tuh masalah kalau sih. Kan apa kata? Dulama dia mungkin. Asal 3 menit kan guys, satu viral kan dulama karena mau tidak. Dulama mungkin tegak sih sih alkan tuh itu perlu apa sih karena bisa lihat semua. Dressing misalnya aku semua kata saat ane jadi juga waktu kena, aku nak pergi tengkan, aku misalnya, aku pergi tengkan itu baru ada, sama misalnya karena apa ada, pergi jadi aku mau tengkan itu, aku beli hidup nanti itu, berarti ini juga terjadi kalau aku beli hal kana, ini jadi maybe, Arab beli juga, di sini tuh terjadi kau. Egaa akka hojjettoota daawwattoota kennaa Ashaan akkuma argaa jirtan kana keessa deemtee isinitti agarsiisaa jirti jechaadha. Iddoon amma isinitti agarsiisaa jirtu kuni booksidha jechuudha. Iddoo namni irra taa'ee uffata yeroo tokko tokko haratti galfatu fi uffata itti jijjiirratu jecha. Jalli isaa masaabaa sadii qabdi akkuma Ashaan isin agarsiisaa jirtu kana bichaa miti mootu dolaabni isii itti aanee ammallee algaa isinitti aanee jechuudha.
argaamee akka bareedume dhugaa argaa namaatiif illee baay'ee bareeda jechuudha. Maaliif ampuulii kana yeroo baay'ee nullee laallee tokkoffarraa hojjannaa fi akkuma san leezariin kunillee leezarii tokkoffaa ta'ee fi deebisii mootu direesingii bira geettee jirti Aashoon. Mee irraa haasofti gaa direesingiin kun mootu waan dubartoonni achi keessa kaa'atan qabdi. Hayyee akkuma jira kunasti mootu tasriyaatti jira jechuudha yookiin direesingii kun akkuma kana asirratti CNC dhaan qabee hedduu bareedee galee jira. Warri filachuu barbaadan iskiriinshot gootanii jiruu dandeessanii viidiyoo guutuu erguu dandeessanii suuraa keessaa mootu gamaa gamanallee kara fakkaatu daawwatti kennu kanu direesingiin hundi isaatu keessaa wal fakkaata. Asitti immoo gamanatti kabiraatu jira. Inni kunillee dulaa wali kunii fi argaa kunis maachii isaa qabachuudha argaa kararii isaatiin kun akkuma argitan kan inni kunillee kararii isaatti adda malee tokkuma jechuudha. Fakkaata dulaan isii garuu xiqqoo tadarraabii kan qabu jechuudha keessaan adda ta'edha. Hayya asitti immoo tokko warritan kana mastaawati qaba jechuudha. Alaaqee dubarraa mastaawati qaba. Keessan immoo iddoo fannifatan qaba asitti. Iddoo kana immoo masaabaa qaba. Asiin immoo balbala lama hundatti olfamee jira kuna. Iddoo kunillee iddoo fannifatan jalaan immoo wantoota barbaadde ta'uu dandeessu. Balbala lama hundatti. Kan fakkaata dulaan kuni hayyee gatii duraa kana yeroo ammaa yeroo iddoo jennetti kan argamu shan amma yeroo dabalee jira. Kanatti amichi tokko jira diistaan jira majlis algaa tokko jira kan meeshaa kanarraa hafe algaan tokko achitti argama. Naawli. Kunu algaan algaa kwaaliidha jechuudha. Asitti wantoonni qabaa garuu bakka manaa irraa fagaatee irraa wanti isaa qaamni nama isaa asitti kunu jetteerti qubee jedhamee jira. Asitti mootu ampuun isaa hedduu bareedaa akka ta'e dakaraallee booksii qaba. Kunoo wanta algaa isin dura isin agarsiise kun qabu hunduma qaba jechuudha. Fakkeenyaaf asitti mootu bicheetu jira. Bichee kuntaalii kun jiru keessatti qabatu. Awuraadha. Video isa kan mul'atu. Kan jechuudha. Balbala lama qaba. Asitti balbala tokko qaba. Barraan immoo balli isaa inji shaakuu jechuutti inni dheeraa jechuudha. Irraa qabee agartii jirti. Asitti illee kan illee akkuma isin argiteetti footoo isin argitee biratti hojjetamee bahee jira. Jaalli isaa bal'aadha. Waan barbaadde hojjechuu dandeetti. Barraan immoo wanta hin bareedeette waan bareedettee adda kan keessaa dandeetti jechuudha. Hedduu bareedetti. Kan macam diskandi kau bisa pakai tu kau cili ya, Malaysia itu dah juga mana ini punya. Ni berfata ke mana timur tu je? Terakhir tu kopi, terakhir tu boleh jadi terakhir ni je. Kita kita kan, bagi kita kita tu pun dah kerja sama orang tahu dah itu boleh dah. Ada terakhir di sini itu boleh itu kena pakai dah. Malaysia nak boleh yang tina kena pakai dah. Tapi kami di majlis kari jahat juga. Asyik terlebih saya pun asyik tinggal di sini juga. Karena ini semua juga. Bagian kata orang ke, kalau orang ini juga asyik tinggal corner ini. Itu sangat juga. Tapi bisa bala. Aku orang kantor bisa diberedu. Karena bicara ini, macam mana kisah watik kok kau dihantar. Wah, isal lagi tak betul. Ada video kita nak jumpa. Baay'ee binne irra kun meeshaa kana agarsiisni. Meeshaan tuni cilfaa qabu mataa isii lama
walirratti jechuudha. Saarvisii qabdi jalaan akkuma kan saarvisii biraan barbaachisu hedduu bareeddee nama miidhagduu ayinata lama bakka tokkotti dhiyeessu. Ayinata afurii barbaadan immoo haala kanaan lama bitachuu dandeettanii hedduu namatti toltu isaanii maal fedha. Asitti immoo feerumii firee lama qabdi. Asiin markajii abbaa lama jabana lamaa fi jookii warqaammaa lama isaanii giloobaalii kalarii adiidha. Akkuma argitan kun isaanii giloobaalii kalarii adiidhaan kaartoon keessatti kaafne. Asitti immoo sallaa uffata firee sadii qabdi jechuudha. Wanta kennan bira jentenna meeshaa kana hunda bitatanii jiranii akka nagaan gara akka itti fayyadaman du'aa godhaaf hin jenna rabbiin nagaan tahaa galchuu ana irraan xumuree jirra. Wanta kenna haga viidiyoo biraatti wal deemnutti nagaan nutura fayyaa nu ta'aa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Aashaan akkuma argaa jirtan kana salaama jettee isin geggeessitee jirti. Anillee dhaamsa biraa osoo hin tahin namni yoo xaare inni guddaan maaliif xaaraa itti fayyadamuuf xaara jechuudha. Akka galanii nagaan itti fayyadamanii fi meeshaan isaanillee mootuu deemee akka nagaan isaanii galu du'aayii godhaa fi isiniin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akka du'aayiin immootu qeebalamtudha guyyaan har'aa guyyaa jimaatati. Guyyaa du'aayiin namarraa ol fuudhamtu. Amma anillee xumuree jira du'aayii godhaa fi nagaan isaan haa galchuu nagaan mana isaaniitti haa galu. Kajeda ama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.